nagaa fi salaamtaan teenya isin geessicha. Viidiyoo gabaabaa barnoota TikTokiitiin wal qabatu tokko qabadhee isin dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon keenyas yeroo baay'ee TikTokii banannee bilbila yookiin iimeeliidhaan banachuu dandeenya. Yeroo banannee hojiitti seenne yoon bilbila yookiin iimeelii san jijjiirrachuu barbaanne karaa kamiin akkamitti akka jijjiirrachuu dandeenyu karaa salphaa ta'e tokkoon isin agarsiisa. Egaa gara viidiyoo seenuu dura warri astaayituu subscribe godhin channel keenyaaf haaraa taatan astaayituu subscribe akka yeroo hundu viidiyoon keenya isin bira gahuuf all notification irra godhadhaa kallattumaan gara viidiyootti isin seena. Jalqaba TikTokii bantanii erga kana seentanii booda maaltu jira naannoo gama jalaa kanarra jirtu iddoo profile tokko isin irra bu'uudhaan gama gubbaa deemuun tuqaa 3 jira gama harka mirgaarra profile isin gubbaa achirra dhaquudhaan kallattumaan click gootanii jechuudha. Ergasiin booda maaltu jira setting and privacy waan jettuutu jira. Setting and privacy irra seentanii maaltu jira settingiilee fi privacy gattarraa ni jira achi keessa bikitti iimeelii fi bilbila jijjiirrachuu barbaadan harkattan gama gubbaarratti account jira. Kallattumaan account irra click gootanii erga account irra click gootaniin booda account information waan jettuutu jira jechuudha. Account information itti aanee maaltu jira haruma salphaa ta'een iimeelii jira. Amma fakkeenyaaf ani iimeelii hin banadhee iimeelii kanaan jijjiirrachuu barbaada taanaan iimeeli bakka turtiin click godha jechuudha. Achiin booda gadiin siqaa change your email jira. Kallattumaan change gootaa jechuudha. Change erga ittiin booda maaltu jira iimeelii kana kan bilbila keetirra jiru irratti maaltu argama confirmation jedhama. Confirmation kun maaliif gargaara si himoo nama biraati check si godhuudhaaf gargaara jechuudha. Saniifuu isa dheetti ilaalta kallattumaan iimeelii keetirra seentee ilaalta. Iimeelii keetirra seenteeti confirmation san na argama moo na argamne check goota jechuudha. Iimeelii keetirratti confirmation kun bu'aan isaatis yeroo baay'ee namoonni garaagaraa waan hack ol jalaa godhanii si ta'uu fi si ta'uu dhaba ilaalanii jechuudha. Amma asirra seenee jira kallattumaan confirmation asirra seena kana fuudhee isir galchita bikka confirmation 6 digit send bikkeetu jalqaba si ergisan irratti galchita jechuudha. Isa deebitee duuba TikTok keessa deebitee ergasiin booda maal goota kallattumaan galchita. Amma sekondii hanga tokko si hanna saniifuu sekondiin kun waan dhumee jiruuf yeroo hanga si hanna taasise yoon galchine ni bada. Irra deebitees resend jettaan jechuudha. Resend jettiin daftee qabachuu qabda deebitee iddoo san keessaa resend jettiin deebitee qabachuun dirqama ta'a jechuudha. Yoo qosin taane dafee si dura dhaamsaa yeroo hanga tokko si hanna expert sirraa ta'a jechuudha. Saniifuu amma resend jennee as keessa dhufnee ni eeganna ergamee jira. Haruma salphaa ta'een kana deebitee bakka sanii galchita jechuudha. Osoonni fi yeroo inni si hanna san expert suuraan taanetti nu ergame erga itti galchiteen booda maaltu jira iimeelii itti galchuu barbaaddu san iimeelii itti jijjiirrachuu barbaaddu itti barreessitaa jechuu kana. Saniifuu ani amma iimeelii kanatti jijjiirrachuu barbaada. Iimeelii kanarrattis koodii si ergama jechuudha. Iimeelii kanarrattis koodii si ergama maaliif iimeeliin kun kee ta'uu fi kee ta'uu dhaba confirmation si ergama. Maal gootaa bakkuma iimeeliin kee jiru sanitti deebitee iimeelii hatti jijjiirratte irrattis confirmation si ergama. Akkuma har'aa jijjiirte irra confirmation si ergamutti. Saniifuu achi keessatti deebitee iimeelicha irratti seente moo seenne daftee ilaaltee confirmation san seentee jirti. Saniifuu haruma salphaa ta'een daftee yeroo si hanname san keessatti jijjiiruun dirqama ta'a jechuudha. Bakka san achi keessatti deebitee confirmation si ergame kana guutuun guutuutti itti neete daftee yoo qosin hin taane yeroo murtaawaa hanga si hanname san keessatti si dura expert godha. Bakka iimeelii kana iimeelii TikTokii keenya akkaawuntii TikTokii keenya jijjiirree jirra jechuudha. Haruma salphaa ta'een bilbilinis haruma kanaan jijjiirama. Har'aaf kana viidiyoon keenya kanumaa yeroo hanga yerootti aan walitti deebinutti yeroo gaarii nagayaan turaan isiniin jaa. Lakkoofsa bilbilaatis iimeelii haruma salphaa ta'een akkanatti jijjiirrachuu ni dandeessanii yeroo gaarii.